shan warri dhiiraa hogguu kun dhumate isinitti deebi'aa amma gara shamarraniittan deebi'aa. Achumaa qabdu ayyee addee iftuu warri shamarran ammana guutee jiru isinii amma gaafii haa hin kaatitu macha dhigta araayima kota asumaan hiriiri anu nawwaamina gara duubaa kanaa warranii yoo jiraattan namni harka baaftan namni gaafii qabdan ashi adde obsee jaalaa kai ati numa okay nama okay asin hiriira warri dubartoota kottu no tokko dhaabba sun kotta nama tokko barbaanna nama gaafii gaafachuu deemu isin gaafii qabda hayyee inumaa hun jalqaba gaafii ishiidhaaf kennina tole hayyee egaa amma manni gaafii qabatan haa gaafatanii meemchooti qoota Duraan baga Rabbi hidhaa keessa irra hafe Rabbi hidhaa nu suuraan gaafiin kiyya eegaa isin imala karaa nagaa qabsoo hidhannaa atin akka yaada kafaa'otti wal simsiisuu fi maal Oromoon beekama guddaa galatoomaa. Intaan suni amma dhiira tokko dubara tokko akkasitti dabareen kennaa deema. Tole kenna magaalaa kanatti mana kana guutanii argamtan hedduu galatooma. Obbo Jawaar Mohammad baga Rabbii mana hidhaatis baase jiraachuun kee waan gaariidha. Gaaffiillee miti silaachuu mallee fi tuurii teeti galatoomaa kana yeruma dheeraa hordofaa baane waan taateef wanni hedduun gaafatamtee jirti. Deebii haa taatee ta'uu dhibaatee ittuma dabalannaa jechaadha. Ani warra sadee daanee gaa'etti araarsaa ture tokko haqi isaa eegamu keessa tokko ana haqi kiyya eegamuu qaba. Jaarrummaan tiyyas warra san sadii walitti irratti umurii tiyya waan ta'eef haquma kama jedhuuf isinillee haqa kiyya naa beeka. Ani wanti an jechuu barbaadu ummanni Oromoo ka magaalaa kana innagamu awannan jechuu barbaadu dhaamsa tokko hawaasa deemtu kana ka Oromoo hundatti akkanaa dhaamtu dhaamsa si dhaamachuu barbaada jechaadha. Bakka deemtu tuurii hedduu goote nuti bakka jirru kanatti biyya san lammatatti hin deebinu. Oromiyaan teenna as Oromiyaa asitti ijaarachuu feena. Dirreera naannofte kana hunda
qabeenya hedduutti lafa badaa jiraacha galma sii kireessanii horiin guddaan achi bahaa jira. Namoota kanaaf hagammaa sii dhaamsa dhaamtu hin dhageenya. Galma mataa keessanii ka keessan na yaamtan ka keessan dhala keessan guddifattan jaaradhaa ittee siitti himtu hin dhageenye tokko ummata magaalaa kana isaan kan akkatti nuu dhaamte Oromiyaan barbaannu teenna tanuma qubannoo galma keenya keessatti akkasii yaammachuu dandeenyu akka jaaran ummata kanaan community waldaa hawaasaa qabdanii itti hirmaadhaati gahee keessan bahaa ka jedhu akkatti nuu dhaamtu barbaadachaadha. Lammaffaa dhalli generation kan ati argitu kun Oromiyaadhaa jedhee qaba. Madoodhaan mataa keessa dhooftee Itoophiyaadha yoo ati hin fudhatan. Isa kanatti hin rakkatinii Oromiyaan biyyi teenna badhaatuudha. Biyya eenyuufuu ol ittiin dhaadachuuf nu qabna. Oromiyaa yaamuun nutti hin qaanessu waan nurraa hir'atu hin qabdu biyya badhaatuu qabna. Isuma jedhi Itoophiyaa boodatti dhanna isuma kana nu faarsii dhala kanatti nu yaami genereeshinii kana hin dogoggorsiisinii Oromiuma jedhi jaalala sii qaban kana kasaan cimsatan jabeeffadhii kama jedhu dhaamachuu barbaade fayyaa ta'a. Ayyee galatoome boo markata itti aansuraanii Raima. It's so complicated. Okay. Ayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu baga nagayaan dhuftanii Jawaar dhugaa si arguu kiyyaaf Oromoon kun hundi si arguu isaatiif hedduun gammada. Gaafii sitti hin heddumeessu namni kenna yeroo hedduu gaafii jedhee yaada ofii keessa bahaa jechuudha. Garuu gaafii mattiin deema. Gaafiin kiyya tokkoffaadha. Oromoon bakka arra jiru kana gahuudhaaf waggaa tamaa ol qabsaa'ee bakka arra jiru kana gahe. Ati akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti waggaa 10 uf duratti nutti dhufu kanatti Oromoon eessa gaha jettee yaadda? Gaafii tokkoffaati. Inni lamaffaadha. Beelli biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti especially uummata Oromoodha. Akka malee irratti cimaa jira, irratti deemaa jira. Beelli uummata Oromoo qofa addatti beesaa jiru. Uummanni Oromoo kophatti beelaan dhumaa jiru kuni haala kamiin furmaata argate uummanni Oromoodha bahee quufee jiraata jettee yaadda? Gaafiin kiyya kanumaa galatooma. Ayyee galatoomii Addereema. Ani qabachuu siin danda'a. Yaa ni qabadha. Yeroo tokko murteessaa dhiifama. Tokko qabayyaa keenya makiinaatiitu karaa cufee duraa fuudhaa jiranii CBM 3448 Hyundai Elantra Silver makina kalarri sidaa silvera Hyundai CBM 3448 all Hyundai da Sonata da okay so sankate jirti Sonata to hecha jiru jalaka sakara deemu Sonata CBW 9348 so itu kufiyo gurte sari kamai Hayyee galatooma carraa naa kennuu keessanii fi ani Ideensi dhibbaan dhibbatti argadhee dhaabbachuu koo dubbachuu hagas mara dhaabbatee garuu ammoo rakkoo fi taatee bu'aa bayii hedduu qabnu keessatti rabbii kiyyaaf jilbiiffadhee kan mana hidhaatii baasee asitti wal nu agarsiisee fi harka takka jilbiiffadhee wal eeguu barbaadaa jechuudha. Rabbiin galanne waaqa haa gayuu salaama baafadhaa achiin booda ammoo gaafii kiyyatti fuufaa jechuudha. Ni sirraa ni dhagamaami maqaan kiyya murteessaa hajjii jedhama dhugaadha qabsoo bara 2014 2015 2016 keessatti diddaa gabrummaa qeerroodhaa Jawhar Muhammad yeroo biyya alaa taa'ee nu hoogganu yeroo karaa cufaa nuun jedhan karaa cufne yeroo diina nu cabsu irree humnaa godhatee Oromiyaa keessatti oomishaa fi oomishtummaa isaanii hin bitatina ittillee hin gurguratina nuun jedhanii tarsimoon isaan ittiin nu hoogganaa isa jalqabaa ture jechuudha ni yaadadha. Amma Jawhar Muhammad dhugaadha seksesiin nuti bara 2016 irraa istiil haa 2018 godhaa turre diina cabsinee maqalee galchine ati kaafaa watti dabalamtee jirta.
orga seentanii waggaa lamas lakkoftanii jirtan filannoofis dhiyaatanii filannoon sunis osoo hin milkaa'in mana hidhaa isin naqan. Amma ani wanni si gaafadhu ifaa fi bilisa taateet akka barootaan fincila diddaa gabrummaa san qeerroo hoogganaa turte sanitti success taanamo dhuguma qaama siyaasa hooggana kaafaa oodhaa taatee yoo hojjatte Oromoon sirraa beeytee ka milkoofti gaafii jedhu qabaan. Kana wanni bira ammoo maaliidha? Warri ollaadhaa jabaatee hidhatee jira. Wanni hidhataniif ammoo Oromoo cabsuuf, Oromoo balleessuuf, Oromoon Keeniyaa dhufanii, Oromoon Madagaskar irraa dhufanii jiran nuti duuluu jiran. Nuti ammoo haa taatu tuffannullee gurrumaan dhagahaatiin caal jechuu jirra. Adeemsi sun garuu saayikoloojii Oromoodhaa cabseera. Akka Oromootitti qaama hidhatees ni qabna. Qaama hidhate kana akkamitti jabeessineet Oromoon akka Oromootitti Itoophiyaa san keessa jabaatee bilisummaa isa kaleessa akaakilee keenyatti dhabne, abbootii keenyatti dhabne, qeerroo keenyatti dhabneef galma geenyaa gaafii jedhu qaba. Galatooma ulfaadha hawaasni keenya akkanatti bakka kana. Hayyee amma akki goonu daqiiqaa lama biran dabarsinu namni gaafii yaada yeroo biraatti deebuu dandeenya gaafuma callaatti nu seenadha. Daqiiqaa lama irra isin wanni jedhu isinirraa hin fuudha gara gaafiitti seenaa. Hai Oromoo teenya baga gammaddan baga gammanne Jawarii kalee mana hidhaatti jiru hundi keenya ijji keenya immaaniin baqaa turte har'a fuuldura keenyatti madarakii keenyarra arguu keenyaa fi hundumti keessanuu Oromoon dhalli Oromoo baga gammadaan isaa akka isaatti itti aansee gaafii gabaabduu takka qofan gaafa yeroo ammaatti hundeen isaa qophiin isin maali? Fuuldura nuuf kolchaa. amma gara kee galatooma Jawaar dargaggoon Oromoo baay'ee si jaalata. Dargaggoo Oromoo biratti dhaloota bara keenyaa dhaloota bara keenya biratti nama sochii siyaasa Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu. Oromoo qofa biratti miti saboota ollaa keenya biyyoota lixaas haa ta'u Afrikaa garagaraa akkasumas biyyoota baay'ee galeessaa keessatti illee maqaan kee ol ka'aadha. Sabni kun si qabaachuutti guddoo gammada. Nu jabaadhu qormaanni guddaan fuuldura kee jirus uma baay'ata jedhee yaada. Qabsaa waan baay'eetu mudata. Atis hidhaan si mudatte rakkoon kaanis jiru.